Hello, jirra jirtuu hordoftoota toora kanaa har'a kanan qabadhee dhufee mata duree kutaa arfaffaa irratti fufedha. Kunis waa'ee loop statementiiti. Innis kan inni fayyadamu wanta repetitive ta'e, wanta irra deddeebi'amee hojjetamuu qabu sooftiweerii keenya akkamiin hojjechiisna jedhudha. Practically gaaffii jaha hojjenna, exersaayisii jaha qabna. Tiyooriin isaa xiqqoodha jechuudha guyyaa har'aan. So mee gara konseptii isaatti xiqqoo daqiiqaa tokko faa dabarru. Faayidaan isaa maalidha? Wanni irra deddeebiin hojjetamu yoo jiraate piroogiraamii keenya keessatti jechuudha. Ofiisaan loop statementii fayyadamna jechuudha. Amma if else kanaan dura ilaalleerra. If else decisionii lama qofa fudhata. Yoo true ta'e kana godhi, yoo false ta'e immoo kana godhiidha. Irra deebi'ee wanta sana nu gaafatu jechuudha. So wanta sana irra deddeebinee goona yoo ta'e immoo piroogiraamii keenya loopii keessa galchuu qabna jechuudha. So ideyaan isaa variablein declare ta'ee jira. Isa booda variablein suni conditionii if else sana satisfy yoo godhe wanta ta'e hojjechiifna yoo inni dhugaa ta'e. Ammas deebi'ee wanticha evaluate goona irra deebisne loop rotate godha jechuudha yookaan recursiveedha jechuudha. Kondishiniin kun hamma inni false ta'utti wanna kana irra deebisnee hojjechiifna jechuudha. Isa booda hin ba'a jechuudha. Yeroo soba ta'u jechuudha. Wanti kun yeroo soba ta'u ni ba'a jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota akkasii keessatti barbaachisu sooftiweerii fayyadamnee paaswoordii nama attack gochuu yookaan gasii gochuu barbaanne paaswoordii nama hack jalaa gochuu barbaanne tokko tokkoon teenyee maqaa namaa galchaa oollee taa'uun waggaa 10 bira ga'uu dhiisuu dandeenya. Hin danda'amu yoo sirriima nama sana paaswoordii isaa beennate yookaan maqaa abbee isaa harmee isaa fayyadama yoo ta'e malee gas gochuu hin dandeenyu. Kiiboordii irra qubee amma A to Z jira. Warra kana keessaa namichi suni waan inni fayyadame baruun hin danda'amu tilmaamaan sim jennee jechuudha. So brute force attack gochuudhaafi piroogiraamii keenya loopii keessa galchanii ofiisaanii kombinaashinii adda addaa takka kabbadee ofiisaan generate godhee qubee sana combine gochaa jechaadha. Ofiisaan akka inni amma argatutti akka inni yaalu gochuu dandeenya jechuudha. So kompiitara keenya ajajnee biraa deemuu dandeenya. Yoo galgala yookaan kombinaashinii sana keessa argate akka inni dhaabu goona isa booda paaswoordii asitti arganna jechuudha. So wanta repetitive ta'ee hojjechuuf nu barbaachisa jechuudha. Inni kun loop statementii warra jennu jechuudha. So gosoota hedduu jiru. Amma har'a kan ilaallu for loopidha isa keessaa do while jira, while loop jira. Gosa sadii qabna jechuudha. So seerri isaa kanadha. Namni baay'een kana addan baafatu. Kun isinii galee waan asirratti barreesse kun isinii gallaani wanta tokko isin rakkisu. So sintaaktii isaati kun asitti kan barreeffame. For jenna. For wanti nun biraakeetii keessatti barreessinu kun wanna sadii jira. Wanta informationii mataa isaanii qabu. So for yeroo jennu eessa akka inni jalqabu himna. Jalqaba initialization isa jennu. Asirraa ka'ee jechuudha. So asirraa ka'e. Isa booda initialize erga gooti immoo wanta test goonuu qabna. Himni suni dhugaa ta'uuf dhugaa miti isaa jira conditionii. Kondishiniin as jiru kun dhugaa yoo ta'e piroogiraamiin kun maal godhaa? Asin dhufu amma abdeetii biraan dhufu. As dhufeeti wanta as keessatti nuun barreessine sana hojjeta. Akkuma isaa kanaa jechuudha. Initializationiin jira as inni dhufaa. Kondishiniin sun turuu taanaan wanta nuun ajajne sana nuu hojjeteetiti deebi'ee ammas of cheekii of godha. Kondishinii isaa cheekii of godha jechuudha. So kun kana ibsa. Initialization kondishinii isa evaluate goonu. Kun akka FLC'tti bakka buuti jechuudha. So wanti sun true yoo ta'e wanti initialize ta'e kun true yoo ta'e as keessa seena. Isa booda erga wanta braaketii asii banamee jira asii cufamee jira. Masumara dhumaarra yeroo ga'u daannee dhufe maal godha? Asii update godha. Update kan hin godhu immoo kun yookaan incrementii ta'uu danda'a yookaan decrementii ta'uu dandeessa jechuudha. X plus plus yookaan X minus minus ta'uu danda'a jechuudha. So fakkeenyaa fi lakkoofsa tokko amma 10 jirutti display gochuu barbaanne yoo ta'e lakkoofsa tokkoof 10 gidduu. So starting value asitti nuun kennuu qabnu int I is equal to 0 in. So I is less than or equal to 10 jechuu qabna. Amma 10 qofatti barbaanne waan ta'eef conditionii nuun cheekii goonu maximamiin 10 ta'uu qaba seedhoo sitti barreessinaa jechuudha. So hunduma isaanii immoo barbaanna wanti irra utaalamu waan hin jirreef maal goona? I plus plus goona kana. Tokko tokko ni daa akka deemu jira. Tokko lama sadii akka
akka inni lama nu taalu barbaanne immoo kana I is equal to I plus 2 jenna. Al takka yeroo naannoo gommaan isaa kuni ala lama increment nu godha jechuudha. So yeroon practically isinitti agarsiisu isinii galuu danda'a. So mee exercise dhaan haa ilaallu practically. So akkuma baratame koodiidhaan haa barreessinu hash include iostream.h saving whatever. This is lecture 5. So int main warri kun yeroo hundaan barreessinaa warri waa'ee kanaan beekne lectureota sadarban deebi'aa hordofa return 0. So kun basicidha. So amma maal gochuu deemna exercise asirratti barreessee jira. Wantoota hojjennu har'a. Inni jalqabaa write a program that displays all numbers between 1 and 9. So asirratti hubadhaa gaalaa. Loopii fayyadamuu qabna. Amma kun akka fakkeenyaatti kun malee amma miliyoonaatti jechuu dandeenya tokko koodii isaa lakkoofsuma tokko qofa jijjiira. So asitti loopii fayyadamuu fi wanti nuun adda baafachuu qabnu initialization isaa eessarraa ka'a. Ka'umsi ni ta'a tokko xumurri programming kun eessa gofa qabu qaba. Must be less than or equal to 9 ta'uu qaba. Maaliif hamma 9tti qofa inni waan ta'eef. Lakkoofsi kun immoo meeqaan deema? Update'insa meeqaan deeman? Tokkomma 9tti criteeriaan biraa wanni himame hin jiru asitti. So kanaafuu tokkoon deemaa jechuudha. Tokkoon darbaa deemaa. Value isaa kan nuun dabalaa deemnu jechuudha. So value sadansaa arganne initialization qabna tokko xumura isaa qabna update isaa qabna. So amma koodiitti jijjiiruu dandeenya jechuudha directly seera isaa fayyadamne. For jenna as keessa biraaketii jiru asii hin bannaa hin cufnaaf kana ibsita waan ta'eef kuni kana nuu ibsa inni nu nama barreessaa jirru kun. So asitti eessa akka inni ka'utti himna int ayini tokkorraa ka'ii jenneen tokkorraa ka'iitii amma inni 9 ga'utti isa booda al tokkocha zuurii tokkotti immoo tokko qofa akka inni increment godhu ajajne jechuudha. Isa booda asirratti si'aawut jechuu dandeenya jechuudha. Indi laayinitti goonee immoo lakkoofsa tokkoomma 9 gidduu jiru ofiisaan akka inni nu baasu godhaa irraa jechuudha. So irraan deebi'a. I is equal to 1 inni amma nu initialize tokkorraa akka inni ka'utti jalqaba maal godha programming iddana dhufa. Tokko 9 gadi yoo jedha. Dhugaa yoo ta'e gadi lixa as keessa lixa. Isa booda maal baasaa? Tokko nuu baasa. Isa booda maal godhasi? As dhufaan. I plus jechuun maal jechuudha? Tokkotti tokko jedhanii lama ta'e. Asirra naannee mammoos dhufa. Kana cheeki godhaa jira decisionii. Wanti kun numa naannaaga. Amma inni falsii ta'utti kanarra deebi'ee hojjetaa jechuudha. Loop godha asirra. Amma inni soba ta'utti. Isa booda dhumarratti erga 9 baasee I plus yeroo ta'u meeqa ta'a kun 10 9 gadi soba bakka nume jechuudha programming asirratti dhaabbate. So asiin yoo ilaalle maraan yoo goone ilaala lakkoofsa tokkootii amma 9 gidduu jiran nu baase jechuudha. Maaliif asirraa ka'ee tokkorraa ka'ee initializeatti himne himi kun dhugaa waan ta'eef tokkoon baati. Amma immoo 2 ta'a 2 godhee yaalama immoo 2 kana ni dhugoomsa eeyyee baasishees 3 godhee immoo 3 kana ni dhugoomsa eeyyee lixise keessa akkas godhaa deeme dhumarratti 10 ta'anii dhumarratti erga 9 baasee yeroo as dhufu 10 immoo 9 gadi miti soba hin dhume jechuudha. Kanaafuu loop statementiin maal qabaa? Ka'umsa qaba. Ka'umsa isaatti himna. Amma eessaatti akka inni deemu itti himna. Meeqaan immoo akka nu taalu itti himna jechuudha. Kanuma. Baay'ee kun qormaata irratti warra piroograamingii baratu ni rakkisti. Kan nuti itti himnu ka'umsa itti aansinee maal barreessinaa? Ulaagaa decisionii nuun cheekii goonu. San booda amma inni ittiin utaalu update information isa jennu jechuudha. Amma inni ittiin utaalu jump isa utaalcha isaa specify goonaa jechuudha. Fakkeenyaaf asumaatu hin deemin amma fakkeenyaaf hima kana amma tokkoon utaalaa ture. Amma yoo inni 2 akka utaalu yoo gochuu barbaade maal godha? I is equal to I plus 2 jedha. Isa booda maal godha? Tokko eega baasees dhufa. Isa booda tokko ni isheen jalqaba turte. Tokko eduu 2 3 ta'a. 3 9 gadi eeyyee 3 baasa. Kanaafuu maal baasa kuni? 1 3 5 7 9 nu baasa jechuudha. Ni haa ilaallu. Kunoo agartanii amma ala 2 akka nu taalu goone kaa nutu
Kanaafuu tokko dhee 3 5 7 9 baasee jechuudha. Akka barbaanne gochuu dandeenya. Isuma kana immoo akka inni dalga naanna'ee bahu gochuu dandeenya. Asii gad amma kun increasing orderiidhaan baasaa jira. Decreasing orderii yoo gochuu barbaanna deema immoo 9 irraa kaasee gaaffii lammaffaadhaa jedheen. Asirraa qabna kun in descending order. Kanaafuu amma ka'umsa isaa jijjiirra wanni biraan hin jiru. Ka'umsa amma maal ta'e isa kanarratti immoo gaaffii isa kanarratti ka'umsi 9 dhumisaa tokkoni so tokko waan ta'eef asii gadi irra isaa deema waan ta'eef must be greater than or equal to 1 ta'uu qaba. Abdeetiin isaa immoo tokkuma wanna biraa wanna jijjiirru qaba. So kana 9tti jijjiirra. Ayin immoo asii gadi irra isaa deemna waan ta'eef decrement inni I minus goona jechuudha. Isa kana maal goona? I meeqa ol ta'uu qaba? Tokko ol ta'uu qaba. Is equal to 1. Tokkomma 9tti waan jenne asii ol galagalchine 9 irraa jalqaba waan ta'eef maal godha? 9 tokko ni caalaa jedha. Eeyyee baasi 9 baasi. Isa boodas dhufa 9 irraa tokko hir'isi 8 tokko ni caalaa? Eeyyee 8 nu baasi. Decrement 7 akkas gochaa dhufe dhumarratti tokko eega baasee maal ta'a? As dhufa. Tokko hir'isuu tokko duwwaa ta'e duwwaan tokko ni caalaa? No dhiisi bayyas keessaa hin dhume jechuudha. So loojikiin isaa kanuma. Meeraan goonee haa ilaallu. Look maal godhe? Jalqaba ka'umsi isaa 9 waan ta'eef 9 baase 9tti aansee meeqa baase 8 dhaadhame tokkorra yeroo ga'uun dhaabe jechuudha. Kana hunda kan hojjechiise maalidha? Initialization asitti conditionii qabna wanti evaluate nun goonu. Limiitii jechuudha kun limit kan nun goonu. Isa booda steepii isaa meeqaan akka utaalaa deemu isa goonudha jechuudha. Gaaffiin itti aanuu recipe find edoo amma fakkeenyaaf yoo gaafatamtan lakkoofsa tokko amma 100 gidduutti jiru Programmii yookaan software edee baasu. So beektu maatii irratti amma fakkeenyaaf tokko eda'uu 2, eda'uu 3, eda'uu 4, eda'uu 5 dhabee amma 100tti eda yoo jedhamne tokko tokkoon kana edaa'uun amma miliyoonaatti yoo ta'e amma beektu rakkina isaa. So kompiitara fayyadamnee akka kanatti daana taanaan faayidaa hin qabnu jechuudha. Softwarein hojiinsaa waan namni hojjetu salphisuudha waan ta'eef solve gochuu qabna kana. Kanaafuu amma akka namaatti edaaname akka namaatti dura maal goona? Tokko lama walitti daannani isa booda 3 jennee sammuu keenya keessatti qabanna ishee 3 kana. Kun maalidha? Saamii keenya jechuudhani. Saamiin jalqaba waan tokko iyyuu hin qabdu. Yookaan edaamne jechuudha. Duwwaa turte duwwaatti tokko ni dee tokko taate isa booda maal goone 3 itti edaane mee akkasuma ayinaasaa tokkoof 2 3 goone isa booda 3 sana sammuu keetti qabannee kanatti edaane 6 ta'e. Ammas 6 sammuu keetti qabannee 4 itti edaane 10 ta'e. So Programmiitti yeroo jirru wanti sammuu keenya hin jiru variable keessa keenyaan variable irra kaachaa deemna isa walitti edaa jiru kana. So kana gara maalitti jiru qabna? Jalqaba duwwaadha wanti tokko iyyuu hin jirru ni jalqabna. Saamii wanti jedhamu. Isa booda as keessaa amma fakkeenyaaf programmii kana tokkomma 100tti walitti edaana yoo ta'e ka'umsi isaa tokkochuu qabna ni reekama. Jalqaba akka walii garreetti tokko jenna. Amma 100tti deemii jenna kana immoo tokko tokkoon immoo utaalaa jira. So maal goonas keessatti saamii kanattiti lakkoofsa kana edaa deemna. Sum is equal to sum plus I jenna. Kana jechuun maal jechuudha? Asii jalqaba loopii kana keessa lixa programmiin dhufe. So I'n tokko 100 gadi dhugaadha. Tokko kana saamii irratti daynaa kaa'ee saamii irraa hin. Waa'ee opereetarii kaleessa dubbanneera lecture 4B irratti. Warri kan kun isiniin galle achi ilaalaa. So isa booda maal godhaa? Saamiin tokko ta'e saamii irra gatiin nuun qabnu tokko. Isa booda as dhufa programmiin keenya. Tokkoon sun 2 taate asirratti. 2 100 gadi eeyyee. Saamii irraa tokko qabna. So amma maal ta'e tokko eda'uu 2 ta'e jechuudha. So saamii irra wanti seemii ta'ee jiru meeqa dhama? 3tu nuu taa'e jechuudha. 3 qabna sirraa hin irraanfatina. Isinitti agarsiisuu hin barreessaa jira kana. 3 asii amma I'n amma qabnu immoo 2dha. 3 taateetti asii. 3 4 gadi 100 gadi eeyyee 3 eda'uu 3 6 asirraa 6 qabna. Saamiin gatiin saamii 6 ta'eera. I'n garuu ganaa afuraffaarra jirti. Afuraffaarra jirti. 4 gadi eda'uu 4 10 isa afaaniin haasaa olli hojjenne jechuudha.
konseptiin isaa tokko. So tokko da'uu lamaa innaa asirra kaannaa sammuu keetti qabanna isa jennee jechuudha. Sadii ja'a. Ammas ja'a kana qabannee madiibne yeroo hunda kanaafiti saam is equal to saam plus i jechuudha. So kan nuun gatii isaa baafnu immoo as keessatti dhumarratti jechuudha ergachi kee bahe. Dhuma maaliif hunda isaa erga edaaneef neetiidha kan nuun si'aawatu gochuu qabnu jechuudha. Ida'amni waliigalaa ni ta'a jennee saama. Dhumarratti erga edeefitee vaaluu isa dhumaa nuu baasaa jechuudha. Mee haa ilaallu. Kana balleessuu qabna kan kun koodii miti. Isinii ibsuu waan hin barreesse malee. So compile. Run yeroon jedhu lakkoofsi tokko amma 100 gidduu jiru yoo walitti da'ee edaamisaa 5,550. Sirriin itti fakkaata. Maatii dur yeroo baranne keessatti kun dhugaadha. So loojikiin isaa kanuma. Agartanii akka inni itti hojii salphisu. Variable irra kaanne saam is equal to 0 jenne. So hunda isaaniif inni saamima kanatti edaana. Tokkotti daamtee as keessa seente. 2 singaltii 3 singaltii dhibbisee erga galee isa booda dhumaa jechuudha. Kun kana. Gaaffii ta'a. Write a program to find the sum of odd jedhama kun. Oddiin imma 1 3 warra jechaa deemuudhaani. So oddii akka inni ta'uuf immoo kana I is equal to I plus 2 lamaan yoo taasisne oddii ta'ani 1 3 akka inni jechaa deemu jechuudha. I is equal to I plus 2 jenna. So kun maal nu baasa amma kanuma qofa jijjiirree warra oddii ta'e qofa nu baasa jechuudha. So 2,500 jechuudha. 2,500 oddii warri ta'an tokko amma 100 jira yoo walitti dhaan. Amma miliyoonaa gochuuf kana miliyoonatti jijjiiruudha wanna biraan qabu. Lakkoofsuma kana jijjiiruudha. Okay, gaaffii ta'a. Kana ni beektu yaada faaktooriyaalii lakkoofsa tokko yeroo barbaanne asirrattidha wanti luuppiin sirriitti barbaachisu. Faaktooriyaalii 5 barbaadaa yoo isiniin jedhamanii durfi maatisii keessattis beektu. Akkamitti barbaaddu? Faaktooriyaalii 5 yoo jedhame 5 baay'isuu inni jalqabnanii asii gadi risaa. 5 baay'isuu 4 baay'isuu 3 baay'isuu 2 baay'isuu 1. Akkas jennee 120 ta'a inni. 5 bakka 40 60 120 wanna ta'eef. So konseptii kanatti gara piroograamiitti jijjiiruu qabna amma nu. So kanaaf maaltu nu barbaachisa amma? Variable tokko declare godhanna. Intenne eegaluu dandeenya. Yookaan float jechuu dandeenya. Float tenne factorial yookaan f jechuu dandeenya akka gabaabaatti. So waliin baay'isuudha wanna ta'eef asitti initialize yeroo goonu wani tokko gochuu qabna. Maaliif tokko lakkoofsa fedhe yoo baay'ifne jijjiiraman fiduuni multiplicative identity waan ta'eef tokko. Saamii yookaan immoo eda'uu yeroo jennu immoo saamii yoo yaadatte jalqabaa irratti is equal to 0 inni. Maaliif 0 is additive identity element. Wanna fedhe 0 yoo itti daane jijjiirama wanni fiduu fi achirraa jalqabsiisna jechuudha. So kanaafuu maal goona? Faaktooriyaalii 5 hojjechuu fi ka'umsi isaa maal jenna sitti? 5 jenna. 10,000 isa ta'u loojikiin isaa tokkuma. So 5 erga ta'e I amma meeqaatti immoo deema? Amma tokko qofatti deema laala. Amma tokkotti ka'umsi isaa 5 dhumi isaa tokko. Meeqaan immoo risaa deemaa jira. Kun risaa deemaa jira moo dabalaa deemaa jira wanna jedhu adda baafachuu qabda. Yoo dabalaa deemaa jira ta'e plus goon. Yoo risaa deemaa ta'e immoo minus goon. Kanuma loojikii biraan qabu. I minus. So as keessaa amma maal qabna? Waliin baay'isuudha waan ta'eef factorial is equal to factorial times I. Times I. Ittiin baay'isaa deemna gatii. Jalqaba 5tu dhufa. 5 baay'isuu tokko ta'a 5dha. Asirraa 5 qabna jechuudha. Ayin immoo deebitee yeroo irrattu meeqa taati? 4 ta'anii 4 hima kanan dhugoomsa waan ta'eef immoo 4 baay'isuu 5 ta'a jechuudha. Directly 4 baay'isuu 5 already asii qabna waan ta'eef. Akkamitti hojjeta jettanii akkasii galuu fedhe. Amma immoo ayin 4 turte as yeroo geessu maal taati? 3 taati. 3 tokko ni caalaa eeyyee. As dhufa. Factorial times I. What is I? 3. Ni nama qabu. Kasachaa deemee nu baasa jechuudha. So asitti maal baafna? Fact. Yoo jecha kana jijjiiruudha. Akka inni isa sana fakkaatus gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf yoo barbaanne factorialiin ni ta'a barumsa isaan beeku. Sorry, wanta jedhu qorreera. Float f1 is equal to 1. Asitti f jennee asitti factorialii fayyadamne. Maqaa adda addaatti ilaalla. Kanaaf dhuga qorreeru.
Tinimtanii kunoo kana dabaru kan dubbii jeeqaaru. Sanis ni fifsu fedhee barreesse. So factorialiin shanii amma outputiin isaa 120 ta'uu qaba jechuudha yeroo raangoo. Yep. Factorial is equal to 120. Kana calculator irra jiru haala salphaan kanaan hojjetaa jechuudha. Duddubii calculator yoo isin lakkoofsa 5 tuttanii factorial tuttanii mallattoo is equal to yeroo isin dhooftanii kan hojjetaa jira jechuudha dudduuba isaati. So mee amma lakkoofsuma fedhee akka inni hojjetu haa kun. See out inni int n na see out sa calculator irra jiru fakkeessuuf enter the number factorial kana barbaaduudhaaf waan biraa miti. So asitti amma 5 jenne. So n goona jechuudha kana waan biraa qabu. Si inni n goona si nama harkaasa nami galchu fudhanneeti factorialiin isa nami galchee sana hojjechuuf deemaa jirra. Wanti jijjiiramte ishee kana qofa. I is equal to n ka'umsi ishee n shan yoo ta'e shan namichi 100 yoo gashee factorialii 100 ta'a namichi yoo 10 gashee factorialii 10 ta'a jechuudha. Wanna biraan qabu. So amma softwarein keenya enter the number jedha. So amma yoon kee shan galchee factorialiin isaa 120 dhinaa baasuu qaba jechuudha. Kunoo factorialiin ni ta'a 120. Shan qofaaf hojjechuun qabu kaa lakkoofsa hundumaaf hojjechuu qaba. 10 yoo ta'e factorialii 10 dhinaa baasuu qabu. 3.62 is a power of 6. Akka nuun galchinetti nuu baasaa jechuudha. So kanuma programming ko. Finne kana y factorial eshi calculator irra wanni jiru biraa maal to the power of x to the power of 3 2 square 2 cube programming akkasii hojjechuun salphaadha loojikiin isaa kanuma wajjin tokko. So nama fakkeenyaaf to the power of any number yoo jenne yoo ta'e loojikiin isaa amma fakkeenyaaf dura asitti mee konseptii isaa isinitti nami yoo 2 square godhe meeqa jechuudha lama ala lama baay'isee jechuudha ni ala lama 2 cube immoo lama ala sadi to the power of 4 immoo ala 4 lama 2 times 2 times 2 nariifadhadhe afur kun luupitti jiramu hin danda'u reeyaala salphaadhaan konseptii isaa kanatti fiduu dandeenya ko. So kam gochuu dandeenya asitti jechaadha fact inni mataa maqaan isaa waan barbaade dabalaa jechuu dandeenya inni rakkina hin qabu. So as keessatti maal goona inni namarraa fudhanneera. Amma I is equal to 1 enna asitti deemnam dabalaa deemaa jira waan ta'eef wanti kun baay'inni isaa dabalaa deema waan ta'eef up to n dha kan inni deemu. I is equal to 1 I is less than or equal to n maaliif ala lama yoo inni lama amma n itti deemuu qaba wantichi sadii taanaan ala sadii I plus plus maal goona fact is equal to fact times 2 I tun ta'in 2 dha sitti immoo. So asitti waan barbaanne result is equal to inni fact nama kun maqaadha kan nuti waamne ABCD jechuu dandeenya rakkina hin qabu kana A yoo barbaanne asitti A times A ta'a jechuudha waan biraan qabu A asitti yeroo waamnu A goona. So this san example fudhe kana balleessuun qaba. So run yes come on. So enter the number naan jedhaarama. Softwarein nuun hojjenne kun kan maal godhudha featurein kuni lakkoofsa nuun galchine to the power of any number amma sadii yoon galche to the power of 3 naa hojjechuu qaba jechuudha kun. Kanaafuu outputiin isaa 8 ta'uu qaba. Look 8 maaliif 2 cube jechuudha 2 cube is 8. Eshi shan gashee immoo lama power of 5 jechuun to the power of 5 jechuun immoo meeqa 32 ni isas naa hojjechuu qaba kun. Look 32. Kanaafuu calculator irra wanni jira hunda isaa ofii keessaniin hojjechuu dandeessu wanti combinationii maaloo hundi isaa loojikii kanaan hojjetan putin tiles a loop jalqaba wanti isin beekuu qabdanii kana qofa bakka eessaa ka'a maalidha dhumisa akkamitti immoo daddabalaa deema isa jedhu sitti baasa then everything is done. Okay kutaa lammaffaa nested for loop fayyadamnee akkamittiin waa draw akka goonu Christmas tree maal kana akka hojjennu waliin ilaalla pyramidii warra Gibsii kana maal kana faatti hojjennee ilaalla viidiyoo sattaan irratti. Ammasitti nagaan tura like fi share gochuun dagatina warra hin beekne biras akka gahu jechuudha.
Ammasitti nagaan tura.